nuti irreecha halaal isin jechaan jirru. Irreechi namni muslimaa waan irreechi ta'e ni beeka. Irreessi waan ta'e ni beeka. Garuu irra deddeebitanii ummata dirqiidhaan hin kafarsiisinaa isin jechaa jirra. Yeroo takka namatti himtan piire ni gaha. Sanii achi kuni da'awaa usluba da'awaati illee miti. Kana hubachuu qabdan. Ummanni keenya irreecha yoo dhaqeellee achi dhaqee irreeffatuuf dhaqaa hin jiru. Yoo dhaqeellee dhageeffadha. Dhugaa inni jirtu sinema. Inumaan arraan tana barana osoo biyya jiraadhe hiriira ummata bakka irreechaa san dhaqu osoo hin taane hiriira guddaa ummata irreechaa dhaqu san keessa gabbehee mootummaa maaliif mootummaan abiyoot mootummaan wannidha maal jaaniin phiphi jettanii miti maaliif ummata irreecha dhufe hoteela irraa fuudhee hidhaa jira maaliif makiinaa ummata irreecha dhufe fuudhee hidhaa jira maaliif makiinaa isaanii sakatta'aa jira maaliif namni mattaawoqiyaa qabdan malee irreecha hin dhuftan jechaa jira amantiif ta'uuf dhorkaa hin jiru beeka keessi jiru ummanni kun dhufeeti dhiibba amantii irratti godhaadha kana hubadha nuti irreecha namni haa dhaquuf hin dhaqinis hin jechaan jiru garuu immoo rakkoo ummanni keenya waan achitti isa baasu jiru wanni inni dhaquu jiruuf isinii haa galtu irra dhaabbattee shirkii yoo jechaa olte namni sin dhageehu dhugaa walitti himna si dhageeyaa hin jiran karaa itti si dhageehaniin karaa irra caalaadhaan karaa bareedaadhaan itti himi dhageeffadhu siisin sodaadhu ani rabbi qofaan sodaadha dhugaa dubbadheetiin du'a akkuma nama biraatti jechuudha wanni ati beekuu qabdu ummanni kun rakkootu isa baasaa jira dhiigaatu isa baasaa jira irreeffatuuf dhaqaa hin jiru dhadhaa muka dibuuf dhaqaa hin jiru bishaan margasan bishaan qabuudhaaf dhaqaa hin jiru mootummaa kana gartee kijiba isaatii fi ajjeechaa ummata keenya irratti ni godhaa jiru roorroo ummata keenya irratti ni godhaa jiru kana mootummaa addunyaa irratti isa saaxiluuf deema gaazexeessitootaatu addunyaatu achitti dhufa gaazexeessana addunyaa waan achitti argamuuf hireen tun hiree mootummaa kana itti saaxilani kana hubadhu ummanni keenya jaalateetii miti shirkii isin jettanii ummata keenya mushrika godhaa jirtan kana irraa dhaaba abbaan beeku ni beeka wanni kun akka amantii islaamatti akkamiin ilaalama ummanni keenya ni beeka sirra beekan anarra beekan garuu ummata irratti duuluu dhaaba hayyoolee teenya arrabsuu dhaaba ulamaa teenya arrabsuu dhaaba sheekkotii teenya arrabsuu dhaaba finxaaleeyyii siyaasaatis nuti asumaan dhaabbadhaa jennaan finxaaleeyyii amantiitis asumaan dhaabbadhaa jennaan garri lamaanuu nu baasaa hin jiru hawaasa hirriba dhoowwaa jirtan sooshaal miidiyaan akka malee barbadaawaa jira hawaasa hubannaadhaan itti dubbadha bilchiinsaan itti dubbadha rakkoo isaan keessa jiran irra dhaabbadhaa itti dubbadha hikmaadhaan dubbadha ummata mana tokko jaarre jettanii biyya guutuu hin diigina kana kaawwanis hin jennu ummata achi deemaa jiru dirqiidhaanis dhaabuu hin dandeessan rabbiin nama ati jaalatteef qaceelchuu hin dandeessu jedha Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ummata keenya karaa bareedaadhaan itti hima takka himtanii miti wanni kun amantii islaamatti akkana nuti akka islaamatti ayyaana sadaffaadha ayyaaneffachuu hin dandeenyu jenne dubbanne piiraniga garuu dirqiidhaan akka garteen no maal as biratti mootummaa waliin wanni gartee ummata itti roorristuuf hin jiru mootummaatu akkana jechaa jiran irreecha barana godhachuu hin dandeessan jechuu jiran barana warruma finfinnee keessa jiru warruma naannoo san jiru qofa akka godhatu maaliif mootummaan ummanni sagalee takkaan musliiminis kiristaaninis waaqeffataanis ummanni oromoo bakki wayyaaneen sagaleen gartee isaa ummanni ukkaamame sagalee isaa itti dhukkaasee addunyaa tana gartee wayyaanee mataa itti gaccabseen osoo haraan biraa qabsoon jirtu jechuudha. Bakki guddaan daawun wayyaaneen itti jaamte bakka sanitti waan ta'eef ummanni keenya kana gartee keessatti ummata achi irreeffatu dhiisee sagantaa siyaasaatii fi sagantaa gabrummaa tana addunyaatti mul'isuu barbaada. Kana hubadha. Kana beeka ummata xiiqii keessa hin naqina ummata xiiqii biraa keessa jiru. Ilaalcha addaa isintu ofirratti uumaa jira. Ummata akkaataatti gorfannuutu jira. Ummata akkaataatti barsiifannuutu jira. Isin shirkii arraatiif rakkattan malee mootummaan abiyyoot amata guutuu ummata keenya irratti shirkii bobbaasuuf deema. Ulamaa keenya fixee sheekota keenya ajjeesee ummata keenya amantii islaamaa irraa baasee amantii isatti gaggeessuu deema. Amantii takka saba tokko biyya san godhuuf deema jechuudha. Kana kan isiniif galuu dadhabe. Guyyaa tokkoof shirkii guyyaa tokkootii fi torbaaniiti maaliif
amantii bira hedduutu jira amantii oromoon qabdurratti qofa maaliif xiyyeeffanna maaliif mootummaa waliin walqixa dhaabbannee uummata keenyatti roorrisna kana ifa baasa uummataaf rakkoon uummataa isin haa galu rakkoorra dhaabbannee haa dubbannu akkaan argetti dubbachuu qofaa miti amantiidhaanis akkaataa amantiin nu ajajutti haa dubbannu nama tokko badiin ni balleesse gabbaatee arrabsuudhaan hin dubbatin sheeka isinit dabarsa yaada ifa ma wajjini haqiqatan waan baay'ee dubbatte waan dubbatte keessaa kasamuu kiyya tuqe mootummaan nama irreecha deemu hidhuutti jirti ajjeesuutti jirti akka gaariitti mootummaan suni ummanni kun shirkitti deemee hidhuutti hin jirtu warra shirkii gargaaru diinii tumsuu fi miti waan ummanni deemuuf beeyti waan ummanni deemuuf waan beeytuuf waan san hojjatte sunilleen akka tokkotti hubachuu barbaachisaa akka biraa nuti obboleeyyan kiyya wanni tokko beekuu qabnu laala nama tokko yoo shakkine islaamummaa kana islaamummaa isaa yoo shakkine ra'ayii kennaaf addaan goreef sun namicha saniif kaxara yaadi kiyya biyaan isaa addaan goreef ani obboleeyyan kiyya ka itti dubbadhu yoo ka argee waan akka ra'ayii wal dhabnu taate jalqaba osoo itti naasoo inni dura ani obboleessa keetii beek ansi jaaladhaa beeki jechuu itti hima waan fedhe haana dhabuuf Aishaa fi Aliyyi akkuma reef jennu isaa Aishaa fi Abdullah ibn Umar wal dhabani guyyaa tokko waliin shakkine din akkasa qabuutti jiraana guyyaa qiyama suu adhanni irraa haa fagaannu namichi nama yaada isaa irraa gore kafarsiisu yookaan ammoo islaamummaa keessaa baasu yookaan ammoo gartanii jibban fuula isaa irratti mul'attu haqa barbaaduuf hin deemu beeka ra'ayyiin kiyyaanni kiyya haa injifatu haqaa miti yaanni kiyya haa injifatu ka jedhu kabiraa ammallee diinii islaamaa kana rabbiin qura'aan keessatti bakka hedduutti dubbate namni diinii kanarraa fayyadamu liqawmii yuuqinuun liqawmii yatafakkahuun liqawmii yacqiluun li'ulil albaab jedha nama sammuu qabu nama hayyuu nama cimaa santu irraa bu'aa buufataa jedha rabbiin qura'aana kana keessatti ambiyoota wayta ergu ummata saba tokkotti wayta ergu rabbiin ambiyoota nama aqliin guma cufaan ummata san caaluu laalee itti erga diinaa kanallee namni irraa bu'aa buufatu nama akkasiiti abbammaan fedhe gabbahee dubbachuu miti kabiraa waan nu addaan baafachuu qabnu nama mushrika jechuu fi shirkii jechuun addaani kanallee akka gaariitti hubachuu qabna yaa obboleeyyan kiyya namni kun mushrika isaan jechuu fi dalagaan inni dhaabatuun amala a'maal shirkiyyaa jechuun lafaaf samaa'i walumaa'in akka gaariitti addaan baasanii jiran namni tokko osoo shirkii fi maali addaan hin beeyne hujii shirkii dalaguun isaa hin mala nama san qaama bi a'maal shirkiyyaa jennaan malee isaa mushrika hin jennu mushrika jechuun taphaa miti bara namni rabbiin mushrikummaa isaa dubbate rabbiin mushrika jedhee maqaa isaanii dhaye laa ilaaha illallah yuu hin didan aja'ala al-aalihata ilaahan waahidaa jedhan aja'ala al-aalihata ilaahan waahidaa tawxiida jechuun achirraa fuudhan kanaaf duuba yaa obboleeyyan kiyya naam takkitti maantun hin geetti takkitti obboleessi keenya amma dubbate kuni mootummaa nama irreecha deemu hidhuutti jirti ajjeesuutti jirti bakka maraa guurte maaliif tawxiida tumsuufi shirkii ramatu dhorguufi waan ummanni sun deemuu beeytu ummanni waan irreechaa tuuquu ban qabu yaa obboleeyyan kiyya hin miidhame dhumaa jira duniyaa qabeenya saamamaa jira manni irratti gubamaa jira walumaa'in fuula isaa duratti du'aa jira dargaggoonni kichuun lafaa ol dhufuutti jiran ka abdii saba kanaa haamamaa jiran akka midhaan haamuutti jiran ummata kana caccabsanii duuba deebisuutti jiran ummanni waan ta'u dhabee bakka itti hafuura baafatu bakka itti mootummaa kana kuffisu arra ummanni oromoo soo bakka jiru bakka san dhufee Finfinnee keessatti hiriiriin hayyamamu wanni kana godhaniif kun waan isaan deemanii beekanii kana intibaaha ta'uu qabna maal jedhu buliskin kana intibaaha ta'uu kana gartanii eeggannoo guddaa dammaqina guddaa barbaachisa gartanii dammaqina guddaa barbaachisa ummanni keenya akka akkama idduudhaan amma ayyaana gartee masqalii kan nafxanyoota hayyamee ture godhee ture amma fakkeenya fudhatanii ilaaltan ayyaana irreechaa mootummaan amata dabare ofii isaati osoo rakkoon jirtu maaliif mootummaa irratti akka dhiibbaa godhu waan hin qabneef dantaa isaatiif amata dabare ifiif hayyamee masqala addabaabaayatti waraana gabbuusee fi karaa mijjeesee ture nafxanyoonni osoonii fi boo'inee jechuudha sheeka isin osoo biyya jirtanii nafxanyoonni gari maal isin hin jaan irreechi kuni oromoon onni bahaa jiruuf amantii fi miti maal isin hin jaan gurra kiyyaan dhagaye oromoon irreechaaf hin dhufnee nafxanyaan gabbaate nu sodaachisuu fi humna ofii mul'isuu fi biyyi tun biyya teena nutu nama maraa ol jecha miidiyaan dubbatan miidiyaa tokko lamaa miti dhagayuutti jirra
yoo diini kennoon achi dhufanii irreechaa fi miti dhimma biraatiif siyaasaa fi qabsoo oromoo geeggessuuf jedhan yoo nu ammoo gartanii wal nyaannu gaarii miti irra deebinee haalaallu akka marattu yoo hadiisaa fi qur'aanni nassiin sahiihni jiraate shakkii tokko malee illee yoo jiraate wanni jedhatamu wanni hojjetamu wanni dubbatamu ulumaa'ii walii galuu qabu ani ulumaa'ii walii galee afaan ulumaa'ii tokkootiin dubbachuu malee shari'aan islaamaan hayyamtu yoo gartanii isin nama Facebook kiyyarratti na hordofu lakkoo isa heddummeeffadha jechuu yoo dhimmi keenya san ta'e bu'urri keenya san ta'e kaayoon keenya san ta'e yoo san ta'e malee namni rabbiif diinii kanaa fi saba kanaaf yaadu ka dhiigaan saba kana yoo diinii biraa isa keessa jiraate malee gabbahee waan akkanaa kana fatwaa dhuunfaa ofiitti godhuun shari'aan hin dhorgiti hin daangessitii jechuu kiyya. Sheekh Sabir maal jettan? Nuti namni sooshaal miidiyaa irratti nama arrabsee maal jennee kanaa jechee na arruutillee na hin aarin jechaa maaliif? Lola aruu miti. Maaliif da'awaa tanaan namni dhaabbatu waziifaa ambiyaatii ni dhaabbata jechaa bakka ambiyaa dhaabbata namni waan dalagaa ambiyaa dalagu hin aaru jechaa. نبينا نجا في رحمن رت هاجر تو أكو ما ماس نبيوني هندي سدر جنا لا ميدا مو في ركوا هواساتو فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب يو إساوي جوال كتان نيجا يو نما عرب سنة يو نما نو عرب سنة بس ديفيز أكسي كونه جن نما سنة جوال كتان نيجا سنيم وندي نتيجة إنه واربين غرتين وبرا خايتها بيار راب كبونين سنين رابط شو أو فماله خاني في بدن نيجا سنيم نمني غرتين ولا اللي تجرو برا شو تو إسافي سماله الرمني في خنقون قرتي فايدة كله يسافر فيديو يجا قطاني وجي برشوا قاري خان مو نمني قرتي وعلماء خوابي خوا أمة وابرسي خوا أمة در ديموسي وجي مرياتو تقاري لخنا الله ربي سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله يجي وأنت كبابونو ولي مرياتشون أمال مؤمنات يجي ولي مرياتي وأن كان كمت قرتي قونيتشون فكينيا بماز ونسم بيتنا تونتاري nama gartee waajiba kanaan dhaabbatuutu jira jecha biyya silaa irreessitti ayya anfatamu keessatti nama waajiba kanaan dhaabbatuutu jira jecha ulamaa gartee hundi keenyaa namni silaa biyya tana keessa jiru namni afaan oromoo dubbatu ka biyya warra dhiyaa kana jiru guutuun irraa as baheetu jira jecha madrasaa isaanii ka hundi irraa bahee jira jecha odoo madrasaan guddaan achi jiru odoo barsiisonni madrasaa sanii jiranii guutuun asirraa achi gorsuun miila mataa gorsu ta'uu sin taatii jecha harma hundaan أدم اللي تبدي شريعة اللي توكلت نديمنه أسلوبني دعوات اللي بكتنا تخلال غرقودك أباته نما قرتي نعمل سيزني نك خبر سيزا جرا وان كان رأي بيجتشون برباج سادا يجحون خوني خرا أكو مريم برجع رتي دبيه ونين دامو خوني نما والله لا تجرو خجيب بس تجرو مو نما قرتي شريعة الإسلام أخيزتي منافق الرحمة تيجرا منافق الرحمة ما جاني بيتا وني جاني ماري نما من يبطل بالكفر نما قرتي كفري بكيس تقرتي رابطو تجري هيك سنة أكاسيتي